Ashama kabajamtoota sossobtuu bakkam jirtu nagaadha. Jirtu isinii nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoon jirra. Nagaa jiraattan isinis nagaadha isin akkamii fayyaadhamte waaqayyo galata argatu. Egaa waaqayyo nu gargaare kun nama har'aa kana nama yeroo kana taaneerra. Isinis baga jiraattanii guyyaa kana keessan isiniin jenna. Egaa nus jirra isinis baga jiraattan hundumaa jiraattanii. Egaa waaqayyo galata argatu. Egaa akkuma beekamu walirraa turreerra. Walirraa faffagaanneerra yeroon xiqqoo dhedheerateera. Egaa dhimma yeroo darbe miidiyaa irra deemaa ture waa'ee koof hin beektu. Warri beektan beektu. Kanaaf rakkoo hin qabu. Egaa namni yooma taana hin dogoggora. Dogoggora keessatti immoo yooma namni hin dogoggoru jechuu hin danda'amu. Haasa'aa turreerra. Egaa akkuma haasa'aa turre immoo amma kanatti wanti ta'e hin jiru. Maafiin jaalaluma jechaadha. Haasa'uma haasaa keessa namni immoo walitti waan baay'ee dubbachuu danda'a. Isa dubbatamu sanaaf immoo tarii amma kana deemsa amma kanas deemu madhee namni yaades hin jiru. Kanarraa kan ka'e egaa beektu hundi keessanuu waan baay'ee wanti yaada haasa'aa turtani. Kanaafi dogoggora ta'e sanaaf immoo dhiifama isiniin jechuuf dhiifama jechuu har'a fuula keessan duratti dhiyaadhe waamee fidee jechaadha. Kanaafin hordoftoonni amma kanaa namatti qabamu jechuun salphaa miti. Kanaaf har'allee ishii waamee fuula keessan duratti dhiifama jedhe haasaa malee wanti ta'e homtuu hin jiru. Kanaafuu waan ta'e san hundumaaf dhiifama isinis nu of kalchaa jenna. Isheenillee akkasuma of kaltii gaafachuu jennee fuula keessan duratti dhiyaadhe. Kanaaf amma yeroo dhiifamaati jechaadha. Yeroo namni kamuu dogoggoraa godhame sana haasa'ame sana dhiifama jecha. Egaa dhiifama wanti caalu hin jiru. Kan achi as deemu immoo ayyaana wal qubachaa maal jecha ayyaana dabarsuun ni danda'amu. Kanaafuu isinillee dhiifama ishiinillee dhiifama jechuu barbaada. Egaa waan hundumaa keessatti immoo waaqayyo abbaa dhiifamaati. Kanaaf waaqayyo abbaa dhiifamaati, abbaa araaraati. Namni kamiyyuu seexana mini. Araara namaa kan jibbine hin jiru. Kanaaf yeroo ammaa kanatti waan dhiifama caale hin jiru waan ta'eef. Maalii dhiifama? Kottu isaanitti dhiifama gaafadhe dhiifama gaafachuun barbaada. Maaliin jedhe? Waan ta'ame sana waan odeeffamaa ture sana. Maal godhatta? Qajeelaa? Kanaafuu Maal godhatta? Dhiifama gaafachuu waan ta'amaa jiruuf dhiifama gaafachuufi. Kanaaf nu waan ta'e dhugaamo. kanaafuu kottu Jaatu qabatu qabame. Mana mucaan mul'isuun. Maal taate? maayillee Kotesh kot. oo Maal taate? Maal ta'e? Mucaan maal ta'e? maa beexambeexamaa Maal taate bichu? kaayee bareeda barbaade. Sikaawu sirra sikaawu? Sirra sikaawu? Kanaafi Kosin baara? dhiifama kan caalu hin jiru. Dhiifamaa isin hin jennu. Maal dhiifama atto? Kan maalii? Kanuma waan hundumaatu dhiifama. Kan maalii? Waan hundumaa dhiifama? Waan miidiyaa irratti haasa'amaa ture sana. Waan miidiyaa irratti haasa'amaa gochaa kee malee namni bahee si haasa'amu? Maaltu goone malee? Kottu. Gadis mucaa. Kanuma gochaas haa ta'u maalis haa ta'u. Koo gochaa kee malee namni si bahee si haasa'amu? Mooree moo maallee dhiifama itti argisee kulan?
Kanaafuu gochaan meeqas haa ta'u lamas haa ta'u kudhanis haa ta'u amma isaanillee dhiifama atillee dhiifamaa siin jedhe. Waan balleessitu beektuu dhiifamaa kanaaf nu waan ta'e waan balleessiteertu beektuu dhiifaman siin jedhe dhiifama. Ati waan balleessiteertu beektaa gisee meeqaan namni dhiisisiin jedhu dhagahaa jirta. Moo hojjinaa soo barbaadde moo akka barbaaddetti hojii hojjinaa softee akka barbaaddetti hojjinaa softaan waa meeqaa sii xaxxee kaartaan baasisa jettee na nyaachiftee gisee meeqaa meeqa. Amma kanaaf sana maaltu walitti fide? Kanaaf sana maaltu walitti fide maqaa eessuma kootuu naa baasaa jira maqaa kootiin baasiin ishii siin jettu maali sagalee ishii siin dhaggeeffachiisa baadheen jira. Amma ati qabilxii laata jirkii ishee hojjinaa softaa ani immoo gowwaan kun maan beeku. Amma dhiifama kan caaleen jira. Waa'ee dhiifamaa miti barus waan ati gootee jirtu tooyi jirtu dhiifama naan jetta waan mukuraa jirtu too beektu. Ganna lakkisi kaamooti. Weera ganna lakkisi. Dhiifama immoo jira hin qaanoo waan guuttate. Ambaa ganna lakkisi mudaa. Maqaa eessuma kooti kan kaartaa baasuuf soorsa. Guyyaa 10 gidduutti harka gaa hin jenne guyyaa 10 gidduutti harka gaa. Kanaafuu birri 52 sitti ergeera sarara geera naan jette ishii siin jette hojjinaa softu sun maalidha? Inni itti dhiifamattu immoo maalidha? Amma kanas haa ta'u sanas amma dhiifamaa jechaan jira. Kana kan biraawoo. Kabajamtoota uummata guutuu kana duratti. Ishii mucaa taa'imaa maasan ta'a. Dhiifama siin jedheera. Akkana ayida. Dhiifamaan si dhiisaa siinis ishii sagalee kee akkuma ergitee jira dallatte ishiin immoo kan ishiin ergitee sagalee ishii sana kan gara seeraatti hin geessaa unatti biyyatti. Seerri dhiifama hin jaalle. Wanti wajjin haasoftee waan itti jettee sana hundumaa gara seeraatti achi baasa. Mucaa taa'e maal taate? Taa'e kun biibbii ilaalachi biibbii. Biibbii lammisaatu ilaala. Kanaaf amma dhiifama kan caaleen jira. Waa'ee dhiifamaa miti bar. Waa'ee dhiifamaa miti. Dhiisi waan akkanaa hin taa'u waan akkasitti hin deemin hin naannu siin jedhu maaf hin dhageessutti gurra qabdaa miti. Maaf sitti kenne mataa waa. Mataa kanatti kenne. Balleessi jabaa jedhu dhiifama siin jedhu gamaa inni caaleen jedhu. Dhiisi naannu siin jedhu sana hin dhiiftu ati maaf balleessita? Kun hin ta'u naannu siin jedhu sana kan dhageessu ati. Nama na taa'e natti ni yeeni. Mucaa na kuti. Indee? Maal barbaadee? Maal labbee jirtaa? Maal taatee? Achi laalladha footoo laalladha masaatu laalladha mana boonu masaatu laalladha. Maakaarree biratti kun gahaa. Amma dafidee uummata isaatii itti deemnee dhaala. Maali? Amma iddoo ati itti deemaa jirtu laalutti. Amma waan jalqabde kaartaan baasise jettee birrii amma sana 57 manaa xabbu gootee fixxisan gidduutti. Waan hin dhiifamaa naa gootitti eegdu hin jiru. Si galaara amma televezyiinii manaa fuutusan bakka itti deebiftutti. Na eegi. Nama nagaa taa'e mucaa. Qosiin kennash. Harma akkana taata. Si galeera miti amma TV fuutusan bakka itti deebiftutti. Amma birrii 57 fira keenya namichi baasu sun jettee dhattee nyaachifte saffidduutti. Ani fiti nagaa argannee wajjin teenya jettee sammuun saganni tokko biyyaati. Dhugaa waaqayyo sitti wa. Amma birriin inni waggaa lamaan kanaallee lammiin nu nyaate. Isa wajjumaan kenneetiin baasifnanne. Isa dheengaddaa immoo birrii san nyaachifte sanaa amma fiddutti ani fiti nagaa argannee wajjin teenya. Yookaan kaartaa kun naa fidu yookaan natti namicha naa qabsiisu akka birriitti laattetti. Duraan riisiittiidhaan itti kennaa rakkoon qabu itti riisiittiin kennanii jiraatti guurame. Amma natti aniifate dhugaa rabbii nagaa argannattee yaadi. Isa dhugaa waaqayyooti kun isa qubna gara. Inni ati siin tala hojjinaa softu isa rakkoon qabu akka barbaaddetti hojjinaa seessa. Giddiidha namni na jaallatu namaan jedhu hin jiru. Akkuma itti jaallachuu faana iyyitu kan na jaallatu hin dhabawan sababa mucaa baadheeru malee isa rakkoon qabu. Garuu kana osoo hin taane sababiin kaartaa sun eessatti akka qabamee hafee jiru birriin ji'a lama faasigaan jalqabamee rannaatti nyaachifte geessite. Birrii kana amma tokko lamattee bakka itti deebiftutti namatti nagaan keenya nyaata. Mucaa nama cireenati immoo maal taatee? Maala cirta ka maala si godhu? Achi laala kunuun achi laala bibbi laala kunuun bibbi laala achi. Maqaan deemnu gallu deemnu kaane. Kanaafuu amma dhiifamasi. Naamarsi irratti dubbadhaaru naa deemsin jedhee. Inni dhufaan birrii 57 namicha nyaachisa sana. Sira kooti kan baasutte miti. Yeroo keessa narraa dhaqinaa fuudha akka kaartaa baasutte itti ilaalte.
Ragazza, mi già dai narra. ayyaana ittiin oolu. Ayyaana keessatti ittiin oolu akka ta'u barbaadu. Ayyaana ittiin oolu nama siif ta'a manaa martee kan natti saffu. Seenaa innis kan nama hawwatu. Fuutu deemicha kana narra. Mucaa dai narra. Mucaan maal ta'e yaa gooftaa yesuus nagaa buusi. Mucaan koo maal ta'e iyyuu. Nagaa baltaa gurra. Nagaa baltaa. Fuudhi kana narra kanaan na goomsita. Kanaan na goomsita. Fuudha chinarra. Kanaan na goomsita isin jedhe. Kana sitti dubbachaa jiruuf an fuutee iddoo ta'etti gashite san dhaginaafis. An fuutee mana baaftee nan baasisa. Ati oyin dhaqee baasuu oyin dhaqee dhaqee baafadhaan nan dhaqee firoo walitti bee dhaqee sabbi manaaf. Yorkun. Sabbi deebi. 0989 Bakka shimbaane. Bakka deebi mana. 65 85 85 40 41 Anu dargaale. Akka waanuma kamittu yaa dhumni isaa habareedu jedhaadha. Ayyaanota Namni asuma si dhaga'u hin jiru akkuma jammartetti cufadhu. Ani yeroo si dhaga'u hin qabu. Cufadhu akka jammartu.